aappii akkaan ajaa'ibaa aappii bareedaa tokko hara isiniif qabadheeti dhufee jira. Dirqama warroonni jechuudha yuutuuba daladdan waan fedhalleen haa ta'u namoonni hundinuu jechuudha dirqama telefoona keessanirraa bilbila keessanirraa qabaatu qabdan aappii namoonni koomentii jalatti yuutuubii jalatti isinii barreessu akkasuma social media adda addaa irratti poostii godhu jechuudha gadi buuftanii suuraalee namni poostii godhe illee kunoo amma aappii tokko malee loogoo ajaa'ibaa ijaarratuu dandeenya kan jedhee poostii godhe kana namni kanuma iskiriinshot godhe afaan amaariffaa jijjiiree ilaaluu danda'a. Akkasuma nuti illee immoo afaan amaariffaa afaan oromoo jijjiirree ilaaluu dandeenya. Afaan amaariffaatiin barreessinee afaan oromootiin poostii godhuu dandeenya. Akkasuma oromoon barreessinee amaariffaan poostii godhuu dandeenya isin jedha. Afaan wallaalle jettanii hin rakkatina waan namni isiniif barreesse copy godhattanii iskiriinshot godhattaniituma jechuudha afaan oromoo jijjiirrattanii dubbisuu dandeessanii isiniin jedha. Aappii akkaan ajaa'ibaadha tokko. Egaa hordoftoota kabajamoo assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuhu. Nagaan irraa fannee hashama harka fuune akkam jirtu qaqqaaliiwwan ilmaan oromoo warroonni chaanaalii kanaaf haaraa taatan subscribe godhuudhaan maatii kiyyatti dabalamaa isiniin jedha. Egaa yuutuubii kanarratti waa'ee barnootaa haala jechuudha yeroo irrattis kan gadi lakkisaatti jiru gaddeemtanii irraa baratuu dandeessan jechuudha. Akkaataa istuudiyoo itti ijaarratan akkaataa adsensii itti banatan akkaataa kiroomii itti banatan jechuudha. Viidiyoolee akka yuutuubii jechuudha akkaataa itti babbareechatan jechuudha isiniif dalageetti jira. Subscribe like share comment godhuudhaan nu jajjabeessa. Egaa amma haasaa isin dheeressu osoo hin taane kallattimaan gara aappii isinitti isin ceesisa. Aappii san jechuudha eessaa akka buufannu akkasuma yeroo buufanne akkamitti akka itti fayyadamnu jechuudha isin agarsiisa. Nafaana turaa isiniin jedha. Egaa hordoftoota kabajamoo aappichi kunoo isin agarsiisa. Kunoo kana aan language kan jedhu kana jechuudha isarra seeneetii waan hunda sirreessina akkasuma immoo waan isiniin amma isinitti hime kana hunda jechuudha akkamittiin akka poostii goonuu akkasumatti afaan feenetti akkamitti jijjiirranna kan jedhu jechuudha. Kanaafuu nafaana turaa isiniin jedha. Hordoftoota kabajamoo kunoo maqaan isaadha kunoo aan language kan jedhu kana jechuudha isuma maqama as jala jiru kana barreessanii jechuudha. Pilistoorii keenyarra seeneetii mee gadi haa buufnuti isinii gadi haa buusnu jechuudha. Al language kuno al language kan jedhu kana jechuudha. Hedduu isaaniitu jira beektanii hedduu isaatu jira. Kanaafuu isa feetan gadi buufatuu dandeessan jechuudha isin. Kuno hedduu isaatu jira laal keessa isa barbaadan gadi buufatuu dandeessu. Egaa hordoftoota kabajamoo kunneen waanuma jijjiiru jechuudha afaan jijjiiru kana keessa ammoo ankaniin buusee isin agarsiisaa jiru kun jechuudha ankaniin gadi buufadhe kana jechuudha. Isarra kilik godhattanii yeroo kilik godhattan gadi buuseen jira waan ta'eef achi booda install kan jedhu kana gadi buufattaniiti irratti fayyadamuu dandeessan. Afaan biyya feetanii afaan biyya ta'eedha jechuudha gara afaan dandeessanitti jijjiirratuu dandeessan isin jedha. Hordoftoota kabajamoo aappichi kunoo kana kallattimaan gara aappichaadhaa isin ceesisee akkasuma suuraalee namni poostii godhe afaan amaariffaatiin afaan oromoo jijjiiruu dandeenya. Akkasuma suuraalee garaagaraa ammoo barreeffama jijjiiruu dandeenya isin jedha. Aappichi kunoo kana irra seenne kilik godhanna. Achi booda yeroo seentan akkatti isin fida afaan feetaniin afaan biyya ta'e jechuudha afaan feetanii isin fiduu danda'a jechuudha. Egaa hordoftoota kabajamoo akkasuma amma jalqaba irratti isin agarsiisu afaan amaariffaa laal asii jijjiirratan afaan oromoo laal afaan oromoo afaan amaariffaa jettanii akkasii jijjiirratan afaan dandeessanitti jechuudha. Oromoo amaariffatti amaariffa oromootti akkasii jijjiiruu asirra godhatu qabdan jechuudha. Afaan dandeessanitti afaan hundinuu as jala jira. Afaan biyya feetanii araba ta'uu waan fedha haa ta'u jijjiirratu dandeessan isiniin jedha. Amma jalqabuma irratti amma fakkeenyaaf ani yoonin afaan amaariffaa jechuudha waan namni poostii godhe jechuudha kooppii godheetii dhufe jechuudha. Kooppii godheetii dhufe asumatti akkattiin peesti goona mee isin agarsiisa. Peesti goonee miti kun akkatti amma kunooni waan namni gadi lakkisi jechuudha. Amma inni nama ani asirratti poostii godhe kuni peesti godhe kuni barreeffamaan akkatti hin barreeffamne suuraadhaan jira jechuudha. Sanis suuraan gaalaarii keessa seenee isin agarsiisuuf deema. Kunoo kana irraa balleessatanii laal gumaa gaafadhuu jedha. Mee fakkeenyaaf kana kooppii godhattan afaan amaariffa jijjiiruudhaaf jechuudha. Afaan biyya feetanii jijjiirratuudhaaf akkas ooftanii kooppii ka jettu kun ni jirti miti. Kooppii ka jettu kilik godhan.
koppii godhannee jirra achi booda eessa tuqannaa kunoo bakka tana tuqannaa kunoo afaan Amaariffaan nu jijjiiree jira jechuudha. Aappii baay'ee ajaa'iba wallahi aappii baay'ee bareedaadha jechuudha. Kunoo afaan gaafa jireenyi sitti hammaatee kan abbaa kee ajjeese waliin nyaadhu gaafa sitti tore garuu gumaa kan kee gaafadhu ka jedhudha jechuudha. Kunoo warroonni afaan Amaariffaa dubbisuu dandeessan jechuudha. Dhageessanii kunoo as jala jechuudha. Warroonni afaan Amaariffaa dubbisuu dandeessan jechuudha. Kanaafuu gaafa abbaa kan kee jechuudha. Sirraa gaafa jireenyi hammaatte jechuudha. Nama abbaa kan kee ajjeesee waliin nyaatudha. Gaafa sitti tole immoo gumaa kan kee gaafadhu kan jedhudha barreeffamni kun asittiitti maanaa isaadha hiikaa isaadha asittiitti isiniif himaa jechuudha. Kunoo asumatti hiyootin erasaw sihoon bata egaa hordoftoota kabajamoo afaan Amaariffaa ani dubbisuu hin dandeenye laakiin immoo kanaafuu kana fakkaata isin jedha. Amma gara gaalaarii isin haasisuuti. Gara gaalaarii isin oofeeti suuraa tokko haa fidannume. Kunoo gaalaarii keessa seenne gaalaarii keessa yeroo seenne kunoo mee akkatti naaf fida. Kunoo asumatti mee kanuma suura kun amma fakkeenyaaf amma kun waan namni poosti godhe faadha. Waan namni poosti godhe afaan Oromootiin jechuudha. Akka suuraatti jechuudha malee barreeffamaa miti jechuudha wanni kun. Kanaafuu tokkuma filadhee haa isiniif haa fiduuti. Yeroo isiniif fide kunoo amma barreeffamoo kanallee isin akka barreeffamaatti poosti godhuu dandeessu isiniin jedha. Akka barreeffamaatti poosti godhuu dandeessu. Akkasuma ilma namaa jechuun kitaaba hin dubbifamne jechuudha. Kitaaba hin dubbifamne jechuudha. Gubbaa isaa malee beekuun hin danda'amu hin dandeessu kan jedhudha jechuudha. Amma fakkeenyaaf kana afaan Amaariffaa jijjiiruu hin dandeenya. Akkasuma immoo suuraa san gara barreeffama jijjiirree suuraa laal haga dhumaadhaa na waliin hordofaa yoo hordoftan jechuudha hedduu irraa barachuu dandeessan aappii kana jechuudha. Aappii baay'ee ajaa'ibaadha jechuudha. Afaan feetan wallaala jedhu hin dandeessan. Kanaafuu ilma namaa jechuun kitaaba hin dubbifamne jechuudha. Gubbaa isaa malee keessa isaa beekuun hin danda'amu dhugaadha. Kanaafuu amma an kana hin barreessine jechuudha. Waan namni barreesse gara suuraa jechuudha gara barreeffamaa jijjiire jechuudha. Suuraa namni poosti godhe gara barreeffamaa jijjiire yoo fedhallee poosti godhuu danda'a waa irratti dalaguullee ni danda'a jechuudha. Kanaafuu isin waan namni dalaga irrattis garagaltanii suuraas gara barreeffama jijjiiruu danda'a aappii kun. Amma fakkeenya amma mee sina agarsiisuti. Amma afaan Oromootiin jiraami kun afaan Amaaraa isiniif haa jijjiiruuti mee. Kunoo akkas qabdanii kooppii godhatan jechuudha. Kooppii kan jedhu ni jiraami kooppii godhatan. Achi booda kunoo akkuma duraan isin agarsiise tana isheerra kilik godhan. Kunoo የሰው ልጅ መጽሐፍ የሚደረገውም አልመነበብ ማለት ነው። በወንዱ እናት ላይ ያየቀውም ትችላለው። afaan Amaariffaa kana jechuudha. Ani amma jechuudha akka ajaa'ibatti dubbisuus ni danda'a laakiin osoo beeku jechuudha. Suutaanii barama. Kanaafuu warri dubbisuu dandeessan ni dubbistanii. Kanaaf hordoftoota kabajamoo afaan Amaariffaa kana gara galtanii isin immoo poostii godhatan jechuudha. Akka itti qabdanii irra qabdaniituma jechuudha. Ooftanii jechuudha. Irra qabdanii kun kanuma butattaniituma isin gara galtanii afaan kana jechuudha kooppii godhatanii yeroo kooppii godhatan waan feetan sanitti poostii gootu jechuudha. Egaa hordoftoota kabajamoo aappiin har'aan isin barsiise jechuudha. Kana fakkaataa akkasuma immoo afaan feetanitti jijjiirrachuu dandeessan. Afaan Amaariffaa kun yeroo irratti akkatti kooppii godhan irratti qabdan kana jechuudha kooppii kan jettuun as jalaa jechuun kooppiidha. Ishii kooppii godhannee jirra jechuudha. Afaan kana deemtanii bakka feetan barreessuu dandeessan. Akkasuma immoo kan sagaleedha jechuudha. Afaan kana sagaleedhaan dhaggeeffatu yoo feetan jechuudha. Asirra kilik godhatanii dhaggeeffatan jechuudha. Egaa kana bichaa ammallee mee isin haa agarsiisu jechuudha. Waan namni siif barreesse kana jechuudha. Waan namni siif barreesse koomentii adda addaa waan namni siif barreesse afaan Amaariffaatti jijjiirtee ilaaluu dandeessa. Kunoo akkasuma immoo kana bichaa miti mee hedduu isaanii nagaa isin agarsiisu mee akkasuma obsii hadhooftuu firiin garuu kunoo mee kun kan duraati.
kuno obsi hadhooftuudha firiin ishii garuu mi'ooftuudha kan jedhu kana jechuudha. Kana kan irraa balleessitan jechuudha. Kun meeseejiidha. Jeezim jedheetuma irraa barreessa. Akkasuma irraa barreessitan jechuudha. Irraa inni balleessitanii kunoo akkuma argaa jirtan kana irra qabneetuma akkuma duraanii san kooppii godhanne jechuudha. Kooppii yeroo godhanne kooppii gootanii achi booda bakka wantoota tuttan afaan Amaariffaa isinii jijjiirre jechuudha. Kuno afaan Amaariffaatti isinii jijjiirre tigisti kabdinoo jedhe jechuudha. Kunis jecha obsi ni hammaataa gin xaaffaaj nooni boodaaf ni mi'ootti jechuudha. Kanaafuu amma hordoftoota kee kabajamoo asumaan afaan Amaariffaa kana jechuudha. Afaan Amaariffaa kana jechuudha. Gara fuula duraatiif hin barre jennee yaadna. Haa ta'u malee ammaaf waan nama ofirraa deebisuus ni dandeenya. Afaan kanas barru malee nuuf hin taane jechuudha. Dirqama garuu nutis waan nu barbaachisu tokko baratuun dirqama jechuudha. Hordoftoota kee kabajamoo naatoo walloo jedha sarchi godha. Okay. Achi booda sarchi yeroo gootan subscribe kunootana subscribe godha. Barnoota hedduu jira. As jalaa gad deemtanii baradhaadhaa isin jedha. Aappichi aappii ajaa'ibaati. Yoo isinitti tole like share comment godhuudhaan nu jajjabeessu. Hordoftoota kabajamoo barnoonni har'aa kiyya kana fakkaata. Aappii kanarraa waa hedduu ni baratan jedhee abdii qaba. Haga dhuma isaadhaa waan na waliif turtaniif galatoomaa. Galanni keessan guddaadha na biraa. Kan haga irraatis na jajjabeessaa jirta. Wallahi guddaa galatoomaa isin jedha. Haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti ni gaan jiraadhaa turtii gaarii.